Oromoo 24 jechuun gaafa eegnu Oromiyaa 24 Oromoo sa'aatii 24 guutuu jechuudha. Sin bashannansiisa, sin bohaarsa, yoo barbaadan immoo sin barsiisa. Kanaafuu daawwadhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif immoo share godhaa. Qophaan laalinaa jechuudha. Oromoo 24 keessanii daawwadhaa, subscribe, share godhaa, wal qabannee walaa guddisnu kana boodas viidiyoowwan gaggaarii hedduu hojjechuudhaan isin faana kan turruudha. Oromoo 24 filannoo keessanaa. Duraan dursee baga fuula Oromoo 24 daawwachuuf dhuftan anaa dhufu baga dhuftan waan qabnu hunda qabnu aadaa, duudhaa, safuu, bashannanuu, barnoota hunda argachuu dandeessan. Kanaaf daawwadhaa waan daawwataa turtaniif immoo galatooma. Sa'a 24 Oromoo 24 qilleensarra jiru. Ulfaadha. Daawwattoota keenya Oromoo 24 filannoo keessan gochuudhaan subscribe, share, like gochuudhaan akka nu wajjin turtan akka nu jajjabeessitan gamanumaan adaraa isiniin jenna. Oromoo 24 yeroo hunduma filannoo keessan haa ta'u. Oromoo 24 Oromoo 24 Abba jabeeffata jabeessaa.